Gabaan sanbattanii magaalattii keessatti hundeeffaman dabalii gatii waraana bahaa giddugaleessaan walqabatee uumamaa jirurraa bifa bilisa ta'een oomishaalee qonnaa garaa garaa dhiyeessaafii kan jiru ta'uu jiraattonni kutaa magaalaa Addis Katamaa EMN Pilaasitti himaniiru. Oomishni qonnaan bultootaa walitti hidhamiinsa uumameen saffisaan dhaqqabaa jiru kan isaan gammachiise ta'us dubbatan. Haala qabatamaa amma addunyaan keessa jirtu dhibinsa nadaajii kanaan walqabatee bulchiinsi magaalaa Finfinnee kun immoo akkasittiin saandee maarketii dhiyeessee gatii giddugaleessaan haala jiru kana uummata damdamachiisuudhaaf akkasitti saandee maarketii dhiyeessuunsaa baay'ee waan namatti toluuf baay'ee waan nama gammachiisudha akka jiraataa tokkotti. የቅዳሜ እሑድ ገበያ ጥሩ ነው። Gabaan sanbataa fi dilbataa kun baay'ee gaariidha. Haala gabaa jirullee ni tasgabbeessa. Oomisha amma ooyiruu qonnaarraa dhufe kan itti argan waan ta'eef akkuma argitu hawaasni baay'inaan bahee bitachuu irratti argama. Gatiin isaanis baay'ee madaalawaadha. Nutis kanumaaf barbaannee dhufne asii waan barbaannu bitanna. ከምናየው የነዳጅ ውድነት አንጻር haala yeroo addunyaa wal qabatee hanqina dhiyeessii boba'aa jiruun wal bira qabdee yoo ilaaltu dhiyeessiin waan fooyya'aadha. Akka odeeffamus miti amma shunkurtii kiloogiraama tokko birrii 60 hanga 65tti bitachaa jirra. Oomishaaleen kunis akkasuma gatii madaalawaan dhiyaachaa jiru. Muuxannoo magaalaa Finfinnee kun kutaalee biyyattiittis utuu babal'atee jedheen hawwa. Oomishaaleen qonnaa baay'inaan dhiyaachaa jiraachuun yaaddoo hanqina dhiyeessii ayyaanaan wal qabatee uumamuu malu kan fureef ta'uu kan himan jiraattonni kunniin hordoffiin ogeeyyii kutaalee magaalaatiin taasifamu daballiin hin malle akka hin uumamne gochuunis kan jajjabeeffamudha jedhan. Ayyaannan kanaan wal qabatee qaala'insi gabaa waan ol ka'uu fi sana to'achuudhaaf jechadha kan isaan akkas godhanii. Dhiyeessiin jira ataakiltoonni adda addaa kun jiru wanni namni barbaadu hundisaayyuu jira amman argetti namni baay'inaan bitataa jira shunkurtiin jira timaatimiin jira ataakiltoonni kun hundi isaaniiyyuu jiru. Dhiyeessiin bareedaadha lammaffaa immoo wanni baay'ee namatti tolu. Haalli gatiisa qulqullina qaba girgiddaa irratti laxxafamee namni gatiillee hin shawwadamu hin dogoggoruu barreeffamee jira waan ta'eef እዚህ ጋር መኖሩ ደግሞ እንደ ልብ እናገኛለን። Gabaan kun as jiraachuun oomisha akka feenetti akka argannuuf nu dandeessiseera. Dunkaanonni daldalaa idilees daballii gatii hin malle akka hin gooneef dhiibbaa geessisuu qaba. Hawaasni filmaata qabaachuun yeroo ayyaanattis ta'e yeroo kaan gabaa tasgabba'aan akka jiraatu taasisa. Oomishaalee bu'uuraa gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyeessaa jiraachuu kan dubbatan miseensonni waldaalee gurmaa'uun gabaa sanbattanii irratti bobba'anii deeggarsi gama maraan bulchiinsa magaalaatiin taasifamaafii jiru qaala'insa gatii haala yerootiin wal qabatee uumamu hawaasni akka dandamatuuf kan dandeessisudhas jedhan. Amma qullubbiin kun birrii 65 kan gurguramaa jiru. Dinnichi kun ammaa asitti birrii 45 gurguramaa jira. Gabaarraa birrii 65 gurguramaa jira. Wantoota akkasiitu jira. Baay'inni namaa isa margitu kana gabaarra shunkurtiin birrii 10 gurguramaa jira. Asitti birrii 65. Hawaasni ammaa baay'ee gammadaa jira. Fayyadamaadha waan ta'eef baay'ee gammadaa jira. Misaroo እዚህ አካባቢ ይገኛለሁ። Naannoo kanattan gabaa sanbattanii irratti daldalaan bobba'ee hojjechaa jira. Oomishaalee qonnaa hedduu hawaasaaf dhiyeessaa jirra. Qaala'insi gabaa akka hin uumamneef gatii baay'ee madaalawaan gurguraa jirra. Bakki hojiin mijataan nuuf kennamuun yaaddoo bakka gurgurtaa qabnu kan nuuf furedha. Akkuma argitu hawaasni toora galuun oomishaalee garaagaraa bitachaa jira.